كم جرتو دفتو تقينا وندمتقي سنو بكم جرتانيتي نقار ربيتي في سلام النساء لقا في تبقى تاموريسنا هاك كبوسين جتشا إيقا أدون تربان قناة دوبا ودوبا جايباتيم إيقا لمي يمال باسي أيانا برشلونة إرابت شم فاجي فلسطين قبي ملتهم سلافة دوبا تاتين كن الدنيا دينك سيفتهم سراغوني في فيديون إسا سوشال ميديا إرتي سفسان فجاني جروم deeggartoonni hedduun hojiin isaa deeggarsa namoomaa fi Falastiin jechuun dinqisiifatan. Namoonni biroo ammoo ispoortiin siyaasaa irraa adda ta'uu qaba jechuun morman. Miidiyaaleen addunyaa akka Aljaziiraa fi Eero Niwus dhimma kana irratti gabaasa bal'aa maxxansanii jiru. Akkuma san sooshaal miidiyaa irratti haashtaagiin akka Lamiin Yamaalii fi Firii Falastiin jedhu baay'ee tamsa'ee jira. namoonni muraasni Gaza keessatti fakkii isa kaasanii galateeffachuudhaan gabaafame. Egaa namoonni kun Lamii Yamaal gocha inni dalage kana dinqisiifachuurraa kan ka'e suuraa isaa harkaan bocanii kaasanii isa galateeffachuutu dhaga'ama. Lamii Yamaal yeroo Barcelona La Liga mo'achuun magaalattii keessatti ayyaaneffachaa ture faajjii Falastiin qabee mul'ate. namoonni hedduun deeggartoonni Falastiin hojii isa deeggarsa mootummaa Falastiin jechuun galateeffatan. namoonni biroo ammoo ispoortiin siyaasaa irraa adda ta'uu qaba jechuun mormanii jiru. Leenjisaan Barcelona Hansi Flick ani yeroo baay'ee wanta akkana hin jaalladhu garuu murtoo ofii isaatu beeka jechuun dubbate. Suuraa fi viidiyoon isaa sooshaal miidiyaa irratti saffisaan tamsa'ee jira. Akkuma san gara Instagrama irratti illee suuraawwan sana maxxanse. Gaza keessatti illee namoonni muraasni fakkii isaa kaasan jechuun gabaafame jira. Leenjisaan Manchester City Pepe Guardiolaan Lamine Yamaaliif deeggarsa isaa agarsiise. Leenjisaan Spain beekamaan Pepe Guardiolaan dhimma Lamine Yamaal gammachuu injifannoo waancaa liigii Spain La Liga irratti alaabaa Falastiin fannisuu isaa ilaalchisee yaada boonsaa kenne. Taphataan sun mirga yaada isaa ibsachuu akka qabuu fi wanti inni godhe wanta boonsaa fi itti boonamuu qabuudha. Guardiolaan gaaffii press conference irratti akkas jedhe. Taphataan kubbaa miilaa fakkeenya namoota miliyoonaan lakkaa'amaniitiin yaadni isaa dhiibbaa guddaa qaba. Kanaaf yeroo barbaachisaa ta'etti mirga yaada isaa ibsachuu qaba. Itti dabaluudhaanis ejjannoon Lamine Yamaal waan ittiin boonamuu qabnuudha. Ammas addunyaa irratti mata duree marii ta'ee jira. Pirezidaantiin Federeeshinii Kubbaa Miilaa biyya maqaa hin qabne sana muummee ministeera Ispeenitti xalayaa barreessuun Lamine Yamaal alaabaa kaleessa obboloota keenya deeggaruuf ol kaase sababeeffachuun akka kubbaa miilaa irraa dhorkamu gaafate. Deebiin muummee ministeera har'a kanne deebii seena qabeessadha. Pedro Sanchez akkas jedhe. Har'a xalayaan Lamine Yamaal ayyaaneffannaa kilaba Barcelona irratti alaabaa ol kaasuu isaatiin akka dhorgamu gaafatu nu qaqqabeera. Ani dhimmi kun baay'ee kofalchiisaa fi nuffisiisaa natti fakkaata. Taphataa tokko alaabaa Falastiin ol kaaseef akkan dhorku na gaafattu. Wanta isin waggoota 3 oliif raawwachaa jirtaniif kubbaa miilaa taphachuu irraa akka isin dhorkuuf gara fiifaatti iyyannoon barreeffamuu qaba jedheen amana. Akkasumas Lamine Yamaal ni badhaafama. Alaabaan kunis har'a kaasee daandiilee Ispaaniyaa irratti ashaaraa fi mallattoo ayyaaneffannaa ni ta'a jechuun deebisa qubsaa fi seena qabeessa ta'e kenneef.